akkamitti yoo akkana kayaa dutee bariin heerumtu jechuudha warra. Nama heerumaadhis dabboo rabbitti waa dhaqaare. Jecha kiyya sii galee yaada akkanaa yoo qabaatu tu. Yaa dhugaadha. Lubbuun Malee wanti hin godhina. It's okay. Dhaggeeffadhaa wanti hin godhina ishii. Abalu jettanii bakka nam abalu jettanii wanni hin jeenaaf. Ishii namni hundinuu jaalala ofii isaatiif ni qabaa. Atis ilma namaa hundi የራሱ ተሰጥኦ አለው ገባሽ? ሲገለ wanti nan si jee. Gabbaa. Ilmi namaa kamiyyuu jechuu atiilleen arafaatilleen riikardii cabsuu dandeessaa. Waan si rabbiin siif kennitu jira si galee. Ishi maaki anan madake qanii bultii qanii jaarsi kiyya dhufeecha. Wallahi Oromoon miliyoona jaarma keessanii kan deeqa. Dizaayinii uummanni dhala dura fiidatti waraabnetti waraaba. Baasin dadhaaba. Wallahi. Oromoo jaalala barsiisne haa guys nuti anaaf ibsishan. Wallahi dhuguma. Maal jedhu? Namni akka isaaniitti jechuudha. Namara dabiidoo waraabellee hin jiru. Ishi anamma isin isaanii booda dhufu isaan dhaabbilumaa waliin deeqee wal godhan maayikiin ifeessan. Agarsiisa. Dizaayinii haaraa baasan. Dizaayinii haaraa baasi nuti laayikii siif goona koomentii siif goona maashaallah jechuu. Ara maalla maashaallah wallahi it's okay ati bichaan itti cabsi malee ayaa. Ila akkam ni beektaa guuteeni xayyaara raawwee borsa qabatee as deemu. Ati waanuma hunda hin himinkaa. Waa gara qabadhume hin himin. Namni laa waan ta'u ni mushii karoora waan godhus akkasin godhaa itti amma inni isaaf surprise hin ta'u bar wanni hundi bakka already waan miidiyaa irra gohimte akkamitti surprise taare. Aboo maayikiin balleessee yaaddu wallahi. Hayya siin goobasi amma kam godha amma kasa dhiifadhee qaniisan posti naa gootan isin hundi warri feemasaa fooloo gurguddaa qabu. Maakii fa'a. Uummanni maa qoflaan du'asa. Gaafati heerumtutti riipoostii goona yaadin. Mee wallahi fiidiyoolee na hojjedhu arafaatee heerumtee. Amma geemii isaa qabsiifama. Maan jaarsi yoona tapha. Iti simpadiyo. Iriyaatii yakaan beektu? Yoomi ganaadha. Nin beekan si hojii jarkeetiin jiran jechuun. Miizeeteeti. Waan akkasii. Takkallee hin jirti bar miizeen uummanni qoflaantii wala. Miizeeteeti. Tokko waan jeen ka maayikii fatiyaadha waan jedheen idda galgala harkuma tumta. Akkam idda galgala harkuma tumta seeru moo eenyu Oromoo jedheen. Suuta asee gadda. Ashoo ashilaas jechuu turanimi. Asoo ashilaa seeti yoo. Uffanni san bareedee lubbuu. Maali? Bareedee? Uffata maali? Wallahi. Fakkii salqanii san. Si aarsuun barbaadu garuu uffata hin keena keekkanne. Okay, rakkoon qabu. Hin jira bar fiidiyoo lubbuu poosti godhee ture. Laayivii irra turte. Silaaleen ture garuu akkasitti uffata seef sammuu kiyyatti hin goone wallahi dhiifama ishii. Rakkoon qabu maayikiitii bareedu. Akkasii kaahunaa. Annaa gammachuu keenya nuti gizee gammaddu nutti tola. Namni kamuu dubartiin kamuu gaafa gammaddee kofaltu. You like it hedduu nutti tola. Akkasii jabaadhu ishii. Seenaan dhufte qaba. Gasti irratti xiqqaatti amma. Haadha seenaatiyyaa akkam jirtan? Naguma. Nagaa wallahi. Arafaatu diyaaspooraan harkadhee heerumeetiin jira. Kaanaadaa jira. Riikardii jaalaa wanni irratti laayivii fi viidiyoodhaan hin cabsinaa itti. Isee inni jilbifatee ilillii naaf kannaa itti. Maa himtaree argatee silaayyoo haa erga himtee himi lubbuutti bareeda jirta.
ililli jilbiifatanii namaa kannanis nagarree Aya. taciisanii fudhatanis nagarree gaa ta'isii irratti harku deemna. Seenaa bara 2026 marra kana haaraan galmeessuu feeteetin sa. Akkam maal uffattare ati gaafas gizee ciiftu sana? Ya Rabbi ya Allah. Seenaan tunis bal'inni haasawiti. Ani je gudii warra. Jechuun ciiftu maal uffattare biddiribsii moo amsoolaa moo uffata moo jechuun kan koo wayi suuqiin mul'atti jedhee sanii bar. Isu mulu manchiisu bal'u. Akkas jedhi malee. Akkas wallahi umma seenaa si jaaladha. Rabbi si haa jaallatu gifti ana. Bakka sargii kan kee asliinii fi shugguxiin faan warra akka haadha faaxee faan irratti argamuu qaban. Hingoonu nuti yoo dhugaa ta'e gurbaan dhufee kakate malee kuulleen eeggatti akkasitti nuti dibbee qabannee eeyyinee waliiknee waliin beenu hin jenne. Hai. Eenyumaan fuullee. Nama kuma kudhaniin sargii siin ta'e profaayilii fakkaannee nu salphistee. Hey jecha mana aslitti. Fuullee bar. Hai osoo beeltuna jirtu iyyee. Jaarsaa addise fuullee itti garagalee. Kiyya garagal. Kansiis diyaaspooraadha bar. Biyya alaatti dhufeen gaafate. Egaa biyya tokko dhufe fidataa jirtan innillee Kanaadaa irraa dhufee barsaniif. Abba isiin dise kiyya na dhiisu godhe. Ati guyyaa san meekaappii dibattee isaa leengatta agsiteessu. Silallaalle maayikii. Meekaappii maallaqa meeqaan dibamasa? Siifi kuulleenis wacii baay'ee baasisan jechuu bar. Fuullee bar beeloo uffatte jaarsaa sobee bar. Museen adeemii qabaddu yoo beellannu yoo fira qabaatte ani viidiyoodha hin ba'a. Taap godhaa wallaahi shugguxiin asabaatu taap godhaa bakka callisanii laalinaati. Taap godhaa sadiin baay'isa. Akkasii yaa rafaat puush godhe asirra teessee jaartii diyaaspooraati ustee teessee nu laalini. Akkaawuntii isaa hunda harkaa fuuchuu qabda ishee lubbuu. Maayikii amma sa'aatii kana inni hojiirra jira jedhu. Isaa hojiirra jira. Biiziin godhu waan amma tormata akka irratti dabalee haasuu dira puush godhi silkii keessa gaa'ii sadiin baay'isa. Booski diiga na godha jala. Jirtu taap godhaa homaa duubattumti sinaan bisu. Booksii maaliif dhiiga si godha? Hai ganaa osoo waliin fuudhinni booksii waltumuu deemtan moo? Galatoomaa shuggutii caaltan as baata bakka firri dhufaniiru. Maakush bakka chaa'u indee biyaa ishii lubbuu. Habibti dura itti hermii ka'eeti borsaa isaatti birrii gadi qusachuu bari amma gizeen haala gizee ammallee ittiin seeniin kana hiriyaa ofii affeeranii wanti ni jejjedhanii maakii irratti ilaalladhuun hiriyaa kan keessiif jaallachuu qabaa siif affeeruu qabaa yookaan hojiirra jira manaamin jettee homti tole intineettuuf hin jiru. Wayi. Wanni jaalladha hin kabaja isaa karaa raarsoon barbaadu. Kana kunuu maallaqa isaatis kabaja baay'ee. Ayyee fataadha bakka makiyyeen deebi'aa shi lubbuu. Kabajii fidii hoota amma